Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota viidiyoo tanaa akkam nagaa fayyaa keessanii jirtani. Alhamdulillah nagaa kooti. Nagaa jira rabbiin galanii haa ga'u. Isinillee akka nagaadhaa jiraattan abdiin qaba jechuudha inshaallah. Jalqaba irratti nagaa jirra jenneetu maqaa nagaa wal gaafannaa kun aadaa kenna. Garuu kaa nagaa qabaatu kenna rabbiin nagaa jechuudha. Sababni isaatillee haalli nuti obboleewwan keenya mana hidhaa keessatti ta'aa jiran waan baay'ee nama gaddisiisati. Kanaafiyyuu waan dandeenyuun haga dandeenyuun isaaniif sagalee ta'uu qabna jechuudha. Warroonni ammaan tana chaalenjii addaa tokko baaftanii isiniin chaalenjii kana baaftanii sagalee obboleeyyan keenya ta'aa jirtan hedduu galatoomaa isiniin jedha. Garuu gahaa miti. Nuti yoo nuti sagalee waliin taane yoo nuti obboleeyyan keenyaan dubbanne namni nu dubbatu hin jiru jechuudha. Kana yeroo dheeraa argaa turre. Akkasuma osoo nuti sagalee walii taane osoo nuti sababa walii taane silaa haga kana man'aatti miidhamuun namni keenya beelaan dhumatuun namni keenya dhibee adda addaatiin dhumatuun namni keenya waan nyaatu dhabee dhumatu jechuudha. Warroonni chaalenjii kana baaftan chaalenjii akkana kana baaftaniiti yeroo ammaa sagalee ijoollee keenyaaf ta'aa jirtan hedduuta kanaaf galatooma. Keessattuu chaalenjii akkana kanarratti dalaguun kan isinirraa eegamu warra miidiyaa guguddaa qabu. Warra miidiyaa guguddaa qabu, warra followeera baay'ee qabu, warra yoo isin dubbattan namni isin dhaga'u, chaalenjii akkanaa kanaan dalaydanii baay'iftanii dalaydanii itti fufuu qabdan jechuudha. Haga obboleewwan keenya kan hidhaa keessatti dararamaa jiran haga isaan hundi isaanii warri rabbiin achi keessa nagaan baasaa kan yaa'anitti itti fufnee hojjechuu qabnaa jechuudha. Na dhagahaa. Nuti yeroo ammaa kanatti sababni har'aaf kaleef chaalenjii kana jalqabdaniif sababa mucaan tokko mana hidhaatti waan keeffanamuun dhabe feestaalaan keeffanamee viidiyoo sana agartaniif sababa saniif kaatan miti akkasii miti. Nuti kaleessa gaafa obboleeyyan keenya Yamanitti dhuman nuti kaleessa gaafa ijoolleen daa'immaaf dubartiin osoo nama 40 hin galchin duratti mana hidhaatti dhuman sagalee taanee namni 40 sun gallaalchumaan callifne. Nuti uummanni Oromoo aadaa tokko qabna. Yoo waa takka argine wacuu achi booda immoo callisu. Maaliif? Aadaa nutti ta'ee jira wanti kun. Gaafa dheengadda obboleeyyan keenya Yamanitti dhuman guyyaa 4-5 dubbanne achi booda callifne. Guyyaa 4-5 boonne achi booda callifne. Gaafa asiin dura obboleeyyan keenya dhiiraaf dubartiin hidhaa nammaattee mana hidhaatti guuramanii akkasitti daa'imman mana hidhaatti beekamtu. Gaafa dubartiin mana hidhaatti dhumtu torbee tokko iyyine miidiyaan haga inni qabnullee nu dubbata achi booda callifne. Akka waan namni keenya mana hidhaatti yaa'ee akka waan namni keenya achi galee dhumateetti callifne waanuma jireenyuma keenya kan biraa oofataa jirra jechuudha. Kuni aadaa nutti barate aadaa baratamaadha. Amma haala namni keenya ta'aa jiru argutti jirra. Amma haala obboleeyyan keenya itti jiran argutti jirra. Amma haala isaan itti dhuman argutti jirra. Amma haala isaan waan uffatan dhabanii keessattuu Saa'ud Arabiyaa keessatti sa'aatiin kun yeroon kun yeroo akkaan qorri hammaata. Ilmi namaa ka baxxaaniyaa uffatu ka birdilibsii uffatuyyuu akka itti bulu isaaf rabbitu beeka. Yeroo ammaa kanatti ji'oota as deemaa jiran kana ji'a akkaan qorri hammaataa jiru. Namni garaa ofiitti waan nyaatu hin qabne ka garaa ofiitti waan nyaatu hin qabne kubzii takkitti kubzii shaayii hin qabne kubzii idaamaa hin qabne kubzii takkitti guyyaa sa'aatii 20 keessatti kubzii takkitti namni nyaatee hidhaa keessa jiraatu kun jireenya miti. Kana argaa nutti tollee kun asii sirbaa kun asii bashannana kun asii sirbaa kun asii bashannana. Ji'a qorraa ji'as deemu kana keessatti haala amma keessa subaalaa uffataniitiin jiraatan kana itti fufnaan lubbuun nama tokko achi keessa haga baatu rabbiin qofatu beeka jechuudha. Sababni isaatillee qorri biyya kana keessatti akkuma ji'a jaha hammaatu ji'a jahan adeema ji'oota deemaa jiran kana keessatti qorri akkaan hammaataa jira kun beekamaadha. Yaa obboleeyyan kiyya warri sagalee kee dhageettan kana sagalee kee kun silaayyuu namni hin dhaga'u maaliif jennaan followeera baay'een qabu. Warri sagalee guddaa qabdan sagalee teena yoo akka carraa dhageettan yaa obboleeyyan keessaniif sagalee ta'a. Warri miidiyaa irra dalaydan obboleeyyan keenyaaf sagalee haa taanu. Bar har'a isaanii barbaru nuyi fakkeenyaaf hammataa kiyyaa Saa'ud Arabiyaa keessa jira. Har'a isaanii boru ana waan narra gahu hin beekamu kan nuti nama biyya namaa keessa jiru waan ta'eef har'a isaanii boru ana hin beekamu kun bas kun waan rabbiiti. Kanaafuyyuu amma kanurraa eegamu haala jalqabdan kanaan haala chaalenjii bareedaa baaftan kanaan itti fuftanii cimtanii haga furmaan obboleeyyan keenyaa kaa'amutti haga furmaan isaaniif argamutti itti fufuu qabnaa isin jedhe. Yaa obboleeyyan yoo ofii nyaannee quufnee
yoo ofii akka barbaannetti fayyaa qabaannee deemnee bulle obboleeyyan keenya saniifillee yaaduu qabna. Nutti haa dhaga'amu akka isaanillee dhugaadha nuti qilleensa alaa keessa jirra. Hin nyaannaa hin dhuyna hin deemna fayyaa qabna. Obboleeyyan keenya kakalees akka keenyatti dalagataa turan. Kakalees akka keenyatti nyaatanii dhuganii akka keenyatti sooshaal miidiyaa kana gubbaa bashannanaa turan. Har'a garuu achi keessatti dhibeen dararaa jirtu. Har'a achi keessatti nyaata dhabee kubsii takkittiin sa'a 24 taa'ee garaa ofii hidhatee waan balleessine ilmi namaa kun jireenya ofii jijjiiradha hin dalagadha jedhee bahe. Har'a achi keessatti beela garaa ofii hidhatee taa'aa jiru. Obboleessi keenya akkalees akka keenyatti sooshaal miidiyaa irraa bashannanu ka garuu har'a hidhaa jiru. Yaa obboleeyyan nuti nama nuu dirmatu hin qabnu. Nuti Oromoon keessattuu nama nuu dirmatu hin qabnu. Nama nuu dubbatu hin qabnu. Mootummaa hin qabnu. Namni keenya ka asitti darramaa jiru isa ka biyya keessa jiru akka itti dhumaa jiru argutti jirra. Nuti warri biyya namaa keessa jirru warri sagalee keenya diqqoo waa dubbatuudhaaf carraa qabnu kun yoo dubbanneetiin waa sagalee waliin taa'e. Bar nuti sagalee ta'uun sababuma malee bar nuti faayidaa nama qabuuf nuti barka faayidaa buusu rabbumaa ka isaanillee achii baasu rabbumaa nuti garuu sababuma haa taanu. Yaa obboleen keenya sagalee kiyya kana yoo agartan akkamatti sheer walii godhaa walii dabarsaa sagalee waliif haa taanu itti haa fufnu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.